Hai ummata qaalii akkam nagaa jirtu. Hadhaa viidiyoo addaa isinii qabadhee dhufe like share subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon hadhaa viidiyoo akka qara baratanii miti kushiinaa keessaa miti hadha kushiinaa keessaa diqqoo akkana gabbaanii argamna. Nyaataa miti viidiyoo kuni akka jaalatan abdii qabaa. Viidiyoo hedduu tokko bareedaati so jechuun kiyyaa wanni isin mul'isuuf deemu waan bareeda akka jaalatan abdii qabaa. Kun akkana duuba argitan kana uffata isin qabadhee dhufe uffata aadaa gara tiktookiyatiin namni hedduu nam gara 30 tu na gaafate eessa argattee nuuf himi please jettanii so uffata baay'ee qabaa uffata aadaa isinii hima je'ee akkasi tiktok irratti waan daqiiqaa dheeraa namaaf hin kenneef tiktokin isinii himuu hin dandeenye tiktok irratti kun asitti isiniif fidee jira uffata hedduu tokko jaalatanii kun akka argitan kana uffata hedduu tokko babbareeda mana keessaa kun uffata nama tokko chaatee jiru ulfaata uffata aadaa ta'e suuqii kun akka argitan mana keessaa qaba takka takkaan baasee isinitti mul'isuuf deema. Like share subscribe gochuun dagatina galatooma isin mul'isaa uffata tokkoffaa na gaafattan kamiin akka ta'e amma isin mul'isaa tokko tokkoon callee waliin nufaana tura. Like share subscribe gochuun dagatina galatooma. Okay uffanni isin na gaafattan tokkoffaan isaa isa kana jechuudha. Kun akka argitan hedduu tokko bareeda uffata wallooti aadaa walloo kun inni kuni gurdiidha. Rabaasee isin mul'isa uffata aadaa akka jaaladhu keessa lakkoofsa tokko irra jira hedduu tokko jaaladha. Kun akka argitan gurdiidha. As bira ziippii qaba asuman akkan ol soruuttee cufuudha. So saayizii feetaniin ajajachuu dandeettanii hedduu tokko uffata bareedu maashaallah isin mul'ate yaada ana gasolin dheeradhu waan ta'eef okay inni kuni meeshaa hedduu qaba. Tokkoffaan gurdii isaati suuraa isaa isin maxxansaa asirratti yeroo walirratti godhadhee ka jiru shurraabii qabaa callee gubbaan godhatan qabaa koofiyaa qabaa waa hedduu qabaa hedduu tokko bareeda. Namni baay'een isa kana gaafatanii kun shurraabii isaa ka gubbaadhaan godhatamu kun akka argitan harki isaa maachii isaa kana qaba jechuudha. Harka caafii isaa irratti yaa godhatamee jira saniifi yoo xiqqoo libisti yoonnaa jedhee hin dhiqamne guyyaa lama akkas godhadhee kunoo boodiin akkanuma godhatanii haga as bira nama geette jechuudha garaa bira because boodiin isaa ol dheerata haga mudhii ol dheerata boodiin akkana jirti kan godhatamu shurraabiin isaa. Inni lammaffaani wanni isarra godhatamu jira jechuudha. Isa kana isarraan godhatanii ilillaanii akka argitan kun hedduu tokko bareeda maashaallah. So ilillaan kuni duuba kanaan as godhataa jechuudha. Duuba kanaan akkana as godhataa so afoo kanaan dhufee walitti cufama. As bira wannaa isaa qaba kunu kattiin cufan ka argitan kana qaba. So isa kana as keessa galchitanii cuftanii akka boodii jechuun innummaan akkuma itti hojjetameyyuu kunu afoo kanaan fiddanii asii walitti cuftanii hedduu tokko bareeda. Footoo isaa isinii maxxansa inshallah. Kun akka argitan kana so wanni kunniini waliin dhufa callee mataa isaa qaba. Kun dammoo koofiyaa isaati. Kun akka argitan koofiyaan isaa kana gana geetti. Namni musliima taatanii hijaaba uffattanillee osoo sirrii godhachuu hin danda'in waan hin danda'amneef ani akkana godhadheeti
akkanatti ofirra kaa'eetumaanii marfeedhaan duuba kanaan akka mudhanii marfee gootanii itti qaqqabsiistan jechuudha. Uffata kana yeroo godhatanii uffata hedduu tokko bareedaa warri hijaaban godhanne dammoo isuma san godhatanii mataa jalaan baastanii godhachuu dandeettanii uffata ajaa'ibaati. Maashaallah hedduu tokko bareedaa kun akka argitan dizaayiniin isaallee hedduu tokko bareedaa. Hedduu tokko jaalladhaan uffata kana callee mataa isaa qaba. Callee uffata aadaa san waliini asika argitan kun ammoo kanallee hedduu tokko jaalladha. Xilatiin isaa kun kan itti hojjetame ka Wallaggaati. Kun yaa diiwwan namaaf keessa galee uffata Wallaggaa yoo argitanii jiraattanii diimaa of keessaa qaba. Diimaa fi akkan isa kana qaba. Harki isaa akka argitan kana carqiin isaa kafaayiidha. Hedduu tokko bareeda. Okay, caafii isaa irraa kun caafii isaa akka argitan xilatii qaba. Dhuma isaa irraa jechuudha jala isaatiin. Xilatii mataa isaa qaba. Hedduu tokko bareeda. Duubni isaa akkana fakkaata. Afoon isaa akkana. Uffata hedduu tokko bareedu. As biraa dammoo uffata aadaa baadiyyoo qabna. Uffata isa kana hedduu tokko jaalladha. Kun caafii isaa akkana. Jalli isaa bal'aadha jechuudha. Hedduu tokko bal'aa hedduu tokko. Hin bareedaa yeroo godhattanii uffata nama sattaru. Nama musliima taataniif uffata tokko bareedaa. Namni kiristaan ta'an yaa akkasuma uffachuu dandeettanii. Hedduu tokko bareedaa. Carqiin isaa shaayin godha. Akka argitan kana hin ifa jechuudha. Hedduu tokko bareedaa. Aadaa kamiiniyyuu yoo ajajattan irratti isin godhuu danda'anii xilatii isaa jijjiiruudha. Carqii isaa kana jaallattan. Carqiin shaayiniin dammoo amma akka faashinaa ta'ee nama hedduu uffata. So akkas jechaadha. As biraa dammoo abbaa gadaatiin qaba. Kuni carqiin isaa maalidha seetanii kutaa jedhama. Xibammoo kutaa jedhama. Kuni carqiin isaa kun keessaan shaamaa waan qabuuf gogorii isaa isa kanatu shaayin godha. Kuni keessa isaati haggaggaa jechuu aga dukaa. Gabareen isaa ka jalaa hedduu tokko bareedaa. Uffanni kunillee abbaa gadaatiin yoo godhatamu fa'a hedduu bareedaa. Duubni isaa akkana jira. Caafiin isaa akka argitan kana hedduu tokko bareedaa. Yoo barbaadan suuraa isaa isin maxxansuu danda'a. As biraa dammoo suuqii qabaa isin jedhee ture. Suuqii uffata aadaa so kuno suuqiin qaba dhugaan isin qalladu jira. Yaa suuqii mana keessaa qaba jechuu barbaade ka baay'ina uffata aadaa baay'ina irraa ka irraa jechuu barbaadeeti. Kun akka argitanii kafaayiidha. Ilillaan asirratti godhameeti. Uffata hedduu tokko bareedaati. Ganna magahaa harka isaa irra akka argitan ilillaantu jira. Caafiin isaa dhumni akkana fakkaata. Ilillaan irratti kafaayii irratti ilillaan hojjetameeti. Isa kana akkuma meeqaa hojjechiisetanii biyya ture waggaa tare kuma ja'a no kuma afurii foyi hojjechiise isa kana birrii Itoophiyaa jechuudha. Homaan qabu inni adda isaa yaa'u callee hin qaba. Callee isaa waliin inni kunillee kun akka argitanii abbaa gadaati. Hedduu tokko bareedaa. Hedduu tokko jaalladha. Yaa uffata aadaa ta'e wanni ani hin jaalanne hin jiru. Dhoqqee mallee osoo waan aadaa kana dibdeeyyatti gurgurtanii ima bita jechuudha argina. Biraan ta'e waan aadaa waan ta'e kunis hedduu tokko bareedaa. Kuni carqii qaba. Kun carqiin isaa isa kana eega godhatteen booda akkanas ay fiddee asiin marfeedhaan qabsiiftaa jechuudha. Akkanatti fiddee harka kee jajjabeekuudhaan harka kee jala akka marfeedhaan qabsiiftaa. Hedduu tokko bareeda. Uffata dheeraadha. Yaa waan musliimaa ta'eef
uffata dheeraa godhadha. Caafii dhumaa irratti akkana qaba. Diizaayinii kana abbaa gadaatiin hedduu tokko bareeda. Callee waliin dhufa jechuun akkanatti. Okay. As biraa abaayaa qaba. Abaayaa uffata aadaati. Inti abaayaa uffata aadaatiin jechuun keessa hin oolu. Abaayaa uffata aadaatiin kuni gaawoniidha. Xilatiin furraa qaba as biraa. Hedduu tokko bareeda xilatiin isaa kun maashaallah. Hedduu jaalladha xilatii kanaani. Kun akka argitan kan dheeraadha. Waan jalaan godhatantu jira. Isa kana waliin dhufa. Kun xiqqoosi shaayiin godha yaa noormaaliidha. Isa kana waliin dhufa jechuudha. Jalaan yoo godhachuu barbaaddanii ani isa kana walitti bitee okay, haasa'uu dadhabee viidiyoo dhaabe. Okay, as biraa bakka baaleetiin garuu naxalaadha jechuudha. Inni ittiin hojjetame kutaadhaani. Hedduu tokko bareeda kunis as biraa laastikii qaba. Akka argitan kana isa kana godhadheetuun beeku aga dhufe amma waggaaf deema almost godhadheen beeku garuu yookaan hojiidha yookaan maalii bakka feetetti hidhamoo uffata hin dandeettu haa ta'eef uffata aadaa hin ulfaata yookaan qophiin hin jiraatin hedduu tokko bareeda. Inni kunis iskaarbii qaba kan mataa isaa. Iskaarbiin isaa kun as bira jira. Xilatii qaba ofirraa. Iskaarbii kana dogongoraan lama naa erga natti fakkaata. Isa lama kun akka argitan. Iskaarbii isaa kanallee bal'iftanii ajajachuu hin dandeettanii haga feetanii. Hedduu tokko bareeda. Matatti uffachuu hin dandeettanii. Isa bal'aa akka feetan yoo uffattan ajajachuu hin dandeettanii naxalaadhaan jechuudha. Oromtittiiti jetta. Oromummaa shani jaalle jettee sirbuu malee wanni biraan jiru. Shawaadhaani. Ya salaam. Inni kuni hedduu tokko bareeda. Yaa namni hedduun jaallattanii isa kan ittiin maran qaba. Kan ittiin maran maali yoo jettanii isa kana yeroo uffattan akkana eega uffattaniin booda calleen irraa deemaa makaraan godhu jira. Isa kana eega uffattaniin booda kuni as biratti mul'itti marama jechuudha. Inni kun akka argitan akkana mul'in marama. Uffata walloo yaa. Kanatu walloo. Kunis walloo yaa walloo. Kunis kun akkuma argitan uffata wallooti. Hedduu tokko bal'aadha. Akka mul'irra maramuuf namaa toluu fi callee mataa isaa qaba. Bal'aadha jechuudha. Akkan yeroo lama sadii irratti martan. Batalee dubartiin qaqal'amu. So akkasi isa kana dhugaa ani hin binne hiriyaa kiyatu naa kenne. Isin kiristaana waan ta'eef akkanuma harka gabaabaa kana uffatti. Garuu gaawonii diimaa waliin uffatamaa inni kun nama barbaadeef nama biraaniif akkasuma uffachuu dandeettani. An gaawonii diimaa isaa san dagadhee dhufee aga biyya deeme inshallah namaan naa fidaa jedhaani. Gaawonii diimaa walii yoo godhatan hedduu tokko bareedaa isa kana mul'irra gootanii callee isaa waliin. Okay. Fitugen baaliyyoo. Isa kana hedduu tokko jaalladha. Kun akka argitan maashaallah batalee isa kan walaayitaadha qoy carqeen kun walaayitaadha moo arsii inni kun na wannaa isaatti dhugama wannaan isaa kun walaayitaa na fakkaata beekte garuu uffatuma Oromooti natti fakkaata. Xilatiin keenallee qabamti ka arsii ka akkana wal keessa kuni kabaalee yoo ta'u ka xilatii arsii ka akkanatu jira
hedduu tokko jaalladha isaan lamaan kanneen illee. Yoo dogongoree natti hima. Yaa kanneen uumaa qabnu. Okay. Isa kana kami waliin uffattan seetan kana waliin waa sadii qaba yaa. Isa kana kuni shaashii hin beektanii shaashii tana hedduu tokko jaalladha. Nama gurda uffata jedhama garuu dur amma aadaa waan ta'eef nama uffatee aadaa fi caalessuu hin danda'a. Isa kana qabaa callee mataa isaa qabaa kunni walirra uffatamaa jechuudha. Okay, asbira gurdi qaba. Godhatamne jechuudha. Isa kana asii bitee Minnesota gaafa kuwaasii taphatan Minnesota dhaan bitee hedduu tokko biddi garuu uffanna sitti gurgura. Yaa waan aadaa waan nuti ta'eef asbira waan garuu waan aadaa waan nuti ta'eef ima binna jechuudha waddalullee gurdiidha. Ijoollee as Minnesota jirta keetti gurgura hedduu tokko bareeda. Kunis baaliyyoo oriijinaala isaati. Yaa ansirri jira bitanii xilatiin kuni kana miti kuno. Kanaaf kun maali garaagarumti naaf hima. Xilatiin kuni lamaan maali garaagarumti isaa qoyolii osiisa. Kanaaf kun diqqoo ma garaagara diqqoo kun gara wala xilatii walaayitaa fakkaatuuf ta'a miti. Kun waluma fakkaata. Ansirri jira kaarsii jechuu barbaadeeti. Kun akka argitanii. Xilatii akkana qaba gurdi yaa yeroo qara dur uffanne diizaayin akkana baay'atee diizaayinii garaagaraatiin hin hojjenne isa kana uffataa turre shurraabii isaa waliin. Amma diizaayinii garaagaraa akkanatti baay'atee maashaallah jabaadhaa dalagaa rabbi sinaa gargaaru. Akkana isiniin jedha ammallee waa isinii qaba na eegaa. Dachaan asumartanii hin beekkatan. Isa kana maal jedhama yoo dagadhe waan jedhamu garuu uffata wannaa jalaan godhatama. Uffata aadaa jala waliin kamii waliin yoo jettanii isa kana jala waliin godhatama. Inni kun naxalaa waan ta'eef yaa bof jedhu qaba miti kun jala isaa kana akka inni bof godhee mudhii gaditti diizaayinii itti baasu isa waliin godhatamanii. Inni lammaffaa tararaa in amantaan waan as keessa jiru. Argitanii hin mul'ataa isinitti? Kaameraan kee xiqqoo gurraacha sana fakkaatee hedduu tokko bareeda. Calleedha. Calleen uffata kana muluu akkanaan tirfii bitellee as keessa jira jechuudha. Kun akka argitan jimmaan qabaa. Isa kana harar. Ammallee kun isa harar isa adiisan baay'eedha bakka isin himuu hin danda'u. Abbaa gadaa kan kana waliin godhatamu isa kana waliin inni kun jechuudha mudhii irratti gootaa hedduu tokko bareedaa. Ho my favorite hedduu tokko jaadha. Kun uffata shawaa san waliin godhatamu. Uffata shawaa miti isa kana waliin kan godhatamu walloo isa walloo waliin godhatamu. Bakka baay'eetu jira baay'ee akka argitanii isin baasee tokko isin mul'isu naannoo abbaa gadaatu jiraachura. Baaliyyoo baay'eedha bakka. Akkana fakkaata. Viidiyoon keenya kaadhaa akka jaallattan abdii qabaa. Meeqa isin soqaayaa waa jiraate. Yoo dagadhe jedheeti ammaan jiran garuu. Uffanni lamaawi waan hafina fakkaata garuu bakka kaa'ee dagadhee yaa waggaa 2-3 dur ka uffataa ture bakka kaa'ee dagadhee guyyaa biraatiif yoo barbaadda waan isin mul'isu ta'a. Naxalaa ta'e abbaa jimmaan hojjetame hedduu tokko bareeda. Akkana fakkaata viidiyoon keenya hadhaa galatooma horaa bulaa nagahatti naaf tura. Galatooma hedduu tokko like share subscribe gochuun dagatina. Oromoo koo galatooma hedduu tokko isin jaadha hedduu tokko isin kabaja.
باي ان شاء الله فيديو براتي ودي منك يا واي واغا إسا هاسوين هو تأي واغان إسا هندبلا هندك أذا يا دبلات مان دي ما يشون أني نمون دك أتنجر يا بيكين تكون بيتاني واني مريك على هاد في واني مريك وددا في إسا كان كأني إتين دلسيسي بري إثيوبيا كما جهفوي كما تربيتشون دندتني وان ولما قالت وانا قاسين دلسيسي إسا كان كما يا نو كوني كما جهتوري كاريفني كما جهتوري كوني كما تربى كاس يا كما تربى كما سديت انت ايشوكم سكاربي ساق ابا تيقوتكا كنو اسكيس جفتي سكاربي نسال يا دكشو لچو ما تمريدچو في أنا قدام بربادي توري كروك كدونغرا تيدك سينا إركاني إذا كان أجاش ندرسي أما لا جرب كم كرانيتين أكاس إمارجات كم صدقكم سكال بقى كم سكال كم كراني إمارجات أما وني مرة ودد دبانت إف أكاسي أني هدامات تدلسيسه إذا كان ini إذا كان لغة أواجا إسادة قد جرا كم يا رد كم أفريفوي إني كم أفريفوي ندلسيسه إذا كان كم أفريف لبشانين دلسيسه بالريبيا إنه كنيس كم سديه فوي يا كم سديه فوي أو أكنا إذا كان كم لما في لبا جهامت إذا كان يا وانت بابين كم نفتر كنيسة نورمال يا كيسا غورا كبا وان دلقان سالي باي أني في أكاسين بيته أما أني وقاقه هي حاجة أكاسين بيته يا أما وني مرة كمبيوتر هم ودد وانت إف وددو نمالا أكان بيتسانتي أرجعشوا لابو هندن دتاني أني هدامت توجيشي سكنا غري سا جماش سا هدامت جماش سا الشاشة مني توجيشي سكنا شاشة مني بيته إنه كن هداما أوبوليس كيوجيشي نا إرجع سكنا أوفيكيا بيته أكاسمن سكنا سوفيكيا بيته كوني كماشني أتي كماشني وجلا كابا كماشني بيسه سكنا وجينغو أتاما إسكان لب بريسكيت وجتشي نا إرجع بقى جماش وفي فيديو في جماش أسمع صورة ترجع ديزايني بربادو تيمي أكاسي وجتشي نا إرجع واجان إسا أدرما ولي بلون أولدي ما وانت إف واجان إسا ودلون دندا يا أكاس جتة قالوا واجان إسا سني أولن تتايا كنا نجنن في أكون بيتنا مجرون بيكنا دوتكو قاله يا وبيكنا بتشامتي بيو أمرا ربي نفعله في سود أي مقدة بتلاقي والربياتيف يس جرود أبي نكون كا تروي ساينتي بدو تكو بريدا يا فيديو كنا كذا كنا فكاتا إرديب إسني دلقي واقع إسادة قدي تري سنافي